خرما كي خرارة مكة خراس يرون دكين حرام تقوم أولادنا كل بار إرجعنا سيجاره بس أنا هذا كله إنت ليه مش عامل مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا جرتو سنين جنة أردتو تخيني خان أسينو داوتن خيرو هدو سنين راه بنجرو أرانتن kopi kabanet fnejra yani akkuma naarich natti arkitanga nama beekama yeroo amma social media irratti active ta'ee deemaa kan jirudha akkuma biyya maqaan isaa innis isin yaa'ibsu daawwantoonni kiyya isa waan hin beekneef jechuu barbaadeeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota hojjamtoota jaallatamtoota Ajmal Media akkami nagaa qabdanii jirtanii isin jecha egaa Ajmal Media tuna biratti argama ani kulolchaa wajjin beeytanii egaa bolee kiyya Asumaanu Ajmal Media nga maaliif akka kaameraa haa viidiyoo nurraa maru deemu hin beekne Asumaanu walumaan nurraa marrame. Egaa daawwattoota keenya Ibrahim Yookaan Gololchaa Wuut akkasuma yuutuubaroota Yaman keessatti yeroo ammaa qooxii godhaa turan keessaa isa tokkodha. Amma garuu eega biyyatti illee deebi'ee akka keenyaatti osoo inni mahaddaa kaatee rafuun ta'in viidiyoolee isin dalagee isin bashannansiisuudhaan wantoota adda addaa dalagaa kan jiru. Akka bashannansiisee erga nasi gale bashannana tokko illee hin taane masha amane masha wanti jira ji masha wanti jira wallahi maaliif jennaan rakkumaa tura qoraanatu malee takka hordoftoota kiyya gammachiifneen maal jennaan baga dhuftee garte maal jennaan ni beektaa nutis waan social media nu bulchi nu dabarsiise kana baga dhuftee garte jechuudha. Anammoo galuu fideesin koyi bal'oo hawaasni kiyya durna jiqootaa tura haa jiqoota ta'ee asuma agartee viidiyoo dalagaa jira malee nu marajiisa hin bannesi Raalee nagarree bashannanallee nagarree hordoftootaallee bashannansiisee beeku takka yoo asuma achi bashannansiisee malee. Rabshaa qabsoo irraa jira jee nutillee qabsoo kan nuti agarree baga agartee jennaan isaa asumaanii. Kanaaf nutis wanni ni jira miti qabsoon biyya tanaa nama jajjabaatii akkasaa kanatti na wajji qooddadhaa jee isin biraan ga'e saniituutu irra aanaa jechuudha. Nuti ammoo rakkoo ta'e isin biraan geenye akkuma nu qoddetti nu rirriittee nu sirreessaa turte. Saniif gaarra muuxannee jalaa maaliif jennaan bishaan taa'u hayaa uutu haasaa jira. Kanaaf gaa dhufanii Ibrahim nu haaseetti jira fakkaatti. Asumaanuu wanni jechuun ni barbaade ana amma keessummaa isaati guyyaa lama sadi mana sanbiratu turu jira. Kanaaf akkuma beekamu gaa viidiyoo irratti viidiyoo isaa irratti jechuudha. Maal agartee viidiyoo irratti? Viidiyoo isaa irratti ani beektaa dhugaa rabbi dubbachuu fi keessummaadha. Keessummaan akka abbaan godhe taati jira. Keessummaan waan lallaaltatti maal agartee viidiyoo irratti maal agartee? Akkasittiin min qaqqaafadhe beektaa. Viidiyoo kana achirra hojjetan dhabnisanii fi akkasuma ganama kana gisee faxaraallee muciyyoo gartee viidiyoo irra jirru san. Maal taate viidiyoo? Laa mutiyoo numaan taane. Mutiyoo numaan taane garuu akka mataa kiyyaatti keessummaallee ta'u waa'ee zirree beeku. Duruu gartee mutiyoo maaliifi waa'ee jaalasii gartee rabbiin heerumtee jirtaa jettee fa'aa waa'ee irraa gaafatta. Maal rakkoo qaba? Deebiteeti. Obboleettii viidiyoo namni yeroo mana kadhataa beekaa. Jaarsa bareedaa fa'aa siyaa kan ni bareedda fa'aa. Bareeddi garuu gamtiyyoo ni bareeddi. Maali yoo kana jechuun ni bareeddi. Garuu rabbiin bar nasihaa wal yaadaa jee bar. Rabbiin bar hamilee wal cinaadha. Hamilee wal goraa jee bar. Ajuma jarri ajaa'iba. Dhugaa dubbachuuf amma inni jechuun wardaalleen beektaanii agarti bituu ni agarti karaa akka deemu teessu nama shakkeessa kun jechuudha. Harri tokko hin deemtu biyyi yoo asuma manni isaanii asuma harri tokko illee deemtu biyyi jechuun karaa iddoo bira shakkeessa karaa biyyoon bara isaanirraa baatee nu ziyaartee manatti deemte harri tokko illee dattu. Karaan eenyu deema? Viidiyoo karaan deetu karummaa kee karaa ramaqee karaa sireen dhaqee jechuudha dhatti fedhe. Karaan tokkumaa ulaa kana qofa baadhe. Oggoo ulaa kana baadhe karaan tokkuma. Maaliif birra maaliif gibbii nutti taasisa. Karaa wayii nu fidaa. Ni mul'ata manni isaanii ammoo beektaa hawaasni keenya odoo garaa adda nama baafne karaa adda nama baasaa jira. Atemma karaa waliin nu fidee jireenya jechuudha. Karaa waliin nu fidee addallee nu baasuudhaan ta'a waliin manni kun kiyyaa fi karaadha yoo inni irraa jiran malee. Erga wali qaba wali gorre walumaan nama fiidha walumaa godhu malee adda hoo hin ta'e ollaadhaami ollaa wal qofa jiru. Barammaas san qofaa miti. Isiin tun ollaas taate garuu bakka silaa
ati himirraan fannee si dhufti. Akkas. Bakka silaa ati irraafatu Waan dandeenye. fadhuuga. Bakka saneen si dhufti. Namni gaafa rakkoo bar asirra. Abadan. Abadan inni irraanfata. Miti wardaan Oromoon inni irraanfatu gaadha. Alaa walaa jaati meeti. Bahu mataan goone waraabee keenya. Yeroo sitti abbanaa sitti dhiyaatanii. Amma kitaaba gaafa kaan boonijee fi shawaalijii sooshaal miidiyaa mataan dhuggu ijoollee mataa dhuggu. Laasanii miti isaan jaalala eegalan. Nuti jaalalaa miti bar. Jechuun nuti bara namummaa ati immoo namummaa. Namummaadhaa bara malee nuti isaan bara boonijee fi ustaaz bari jaalala eegalanii qawwii godhanii bara addunyaa. Ifiifillee maraatanii nama maraatee ustaaz ol bahee boo'ee awwaara fi nu boochisin gaafasitti jaalala dhugaadha nama ni boochisi. Jaalala nama ni boochisi garuu nuti jaalalaa miti jaalallee eegalee nuti. Ni bareeddaa dhugaan bareeddi. Maaliif nama bareedu tokko maashaallah irraa jaaje rabbiin. Nama bareedu maashaallah jaaje. Kanaafuu isiin ni bareeddi jenneeni rabbi bareedaa akka keetis amala bar namni bar bifa qofaa miti barbaadee. Amallee bareedu. Yeroo ammaan tanaa namni bifarratti hundaa'eeti bifa dhaabbata qabdu ta bareeddu akkas jaanii dhaabbata irratti hundaa'anii bultiin nama fichimtee dhumti. Diigamtee dhumti. Diigamtee dhufti. Namni amala. Bareedinni amala keessa. Amalaatu nama bulchaa jechuudha. Kanaaf ati gaa karaa waliin nu fide karaa adda namni nama baasu hin jenne xurreen hedduudha. Xurreen nama ni baafte adda adda. Ni baafte. Xurreen ni baafte. Saniifuu. Gaafa heerumtee jettee asirraa maatii asirraa bultii ijaaratte adda baanee bari. Amma immoo haga heerumitti ciyyoon tuni haga wardaan jirratti haga gartee bakka mitura kanatti nu bira dhaabbatu qabdi. Obboleettii nyaame. Antara sejuman. Ya otoo keenya akkuma beekamu gaa Abrahaamii na caalaa isinitu beeka isa. Dhugaa dubbachuuf na caalaa isinitu beeka. Nama akka bakka isin biratti tahee kanaaf nuti waliin dhufnee farraan tana wal barumaafi. Kanaaf daawwattoonni keenya daawwattoonni keenya barsiifatan. Daawwattoonni keenya xiyyaanii dullooman. Si dulloome moo isaan dulloome? Dhiiroo akkam. Si dulloome maaliif makiinaa takka hoggaa bittee yoo zayitii irraa yeroo maatte makiinaa buloona waan adda addaa zayitu moo jijjiiruu maatte mooteerri siidhaan dulloome. Adama zayitii sadiitu mooteerri dulloometi dalagaa kanatti dhaabdee malee hordoftoonni bakkasuma jirani. Ati eegallaan isaan eegalan akkasii malee si dulloome. Amma dhugaa dubbachuuf maqaan balleessin obboleeyyan kiyya itti maanarra. Dhugaa dubbachuuf nam kum 25 jira jala. Nam kum 25. Yoo gadi ammoo beekadhu viidiyoo nama masa biiwaan laala. Kanaaf immoo dhiiroo obboleeyyan kiyya haa jallitti gahee keessaa dhiiroo dhumee jira moo? Ni jira kadii isaan dhiiroo adeemee jira. Adeemee jira anuma erga galtee walitti nama beekadhu. Rabbi rahmataa godhu. Wallahi rabbi rahmataa godhu. Gara rabbi deema rabbi rahmataa godhu fi immoo hajirtan yoo gadi kaate amma sadii faa Muhammad lama erga viidiyoo marii ammoo yoo gadi kaate. Yoo gadi an kana yeroo jala guutuu seber qalliftee kanatti haa Muhammad lama faan gaa. Ati viidiyoo takka irraanfataa lakkatti irra namaa daddarba malee turre haa. Muhammad lama faan geesse. Amma sadii faa. Naa kun dimishaa keessaa nama dhibbata garam jaatamu nama soddonfaa jira bara. Dhumanii jira sirrii dhumanii jira. Anuu dhangatta doonii sun gara galteen duune. Atus la duutu dhugaa rabbi. Akkasitti deemee qaa jira. Rabbi rahmataa godhuuf kadhume. Maali warrumti yamanitti hojii dalagaa tuutanuu hadudee jira. Hadudee jira. Hanuma dalagu hayat. Dalagu. Awa sinu mutiyo tak nada cipti awa. Ya mutiyo hayat. Rabbi rahmataa godhuuf akka tolu yaadata namni. Hayati. Seerasi xiqqisho nasim. Xiqqisho nasim. Ati hayat bahari hojii isii laayibii dabarsu jiru. Yeroo sani daawwattoonni keetillee namoonni booda kanallee gaafa san baran. Garuu immoo hayaati namni manarraa qabee fidee gara miidiyaa fidee akka waa hojjettu dandeetan akka mul'istee gara sooshaal miidiyaa dhuftu haa godhe. Anuma kanaati Abrahaam tokko jira ammaa saayiba kiyya tokko ibsaan tokko illee jira. Nu kanaatu isii san as baasee akka viidiyoo diree duraan. Wallaahi viidiyoon ammaa sirrii jirti. Viidiyoon isiin nuyi dalee taa'um 8 ilaalamtee jira. Asirratti isii jalqaba jechuudha. Isiidhaaf jalqaba. Yeroo isii jalqaba isii fi obboleettii isii jechuudha. Irraa xiqqoo kifaaya fayyadamuu fuudha. Laasana miti takkaa jidduu jira. Takkaa jidduu jira. Isaan sabeenuu yeroo san nutiitu fidee akkasitti daleessaa ture. Kifaaya fi deebileen sanumarraa wal baraniiti. Akkasitti garmaanuu rabbi rahmataa godhuu. Rabbi rahmataa godhuu fi hayaati aartii bareedduu dalagaa turte. Oromoo fi saba keenya bannaadhaaf sagalee ta'aa turte. Anilleen viidiyoo takka lama moo kana piraankii hojii dalageetiin ture. Rabbi rahmataa siyaa godhuu rabbi gartee qabrii tante sirraa bal'isu.
azaba gartee qabriidhaa rabbi sirraa haa qabu siin jenna asumaanuu gartee rabbiin jannataan si haa qananiisu dilii idee jirtu hunda rabbi siif haa araaramu siin jenna obboleeyyan teenya qaalidha isinillee obboleeyyan kiyya warra gartee dudu'ee jiru kabiraatillee oromoota jaballoo hunda rabbi rahmata isin haa godhu warra immoo lubbuudhaan jiru rabbi umrii isin haa dheeressu rakkoo keessaa isin haa baasu isinitti haa bal'isu isin rakkisini inshaallahu ta'ala ha biyya namaa keessa jirus biyya namatti rabbiin nama hiriyaa teessanii fi takkaa hiriyaa teessanii gadi fi hiriyaa teessanii olillee ergamu rabbi isin hin godhini inshaallah rabbi gartee warra ergatu rabbi isin haa godhu isin galcheeti qabeenya guddaa isinitti haa kennu isin jenna egaa obboleeyyan kiyya takkanaati obboleessa keenyarra gaafii deebii wajji goone kana wanni jirus gaa dhugaati wanni tokko gore laa tokko gore wama sirrii jechuun biyyoo jaalalaa miti sani dhugaan wanni fakkaatin shakkuun ni jira ilmi namaati maaliif jechuun kaa adeemsuma anumaatutu na fakkaate anis wama na fakkaateen daawwattoota kiyya kanaa wajjin wal barsiisuudhaaf wanni godhanne jechuudha. Sun lama yookaan dinkuna dirqama karaa miidiyaa isaa sana as harkisuudhaaf gaafii tana na xiinxalee akkuma kaleessa na hojii nyaatee edda dhufetti na xiinxalee jira mi'iyyoonis edas hiraata isiin nuu fide erga micaan galee booda mica sisiit irraa dhiqee jijjiire bar kana qofaa miti yeroo jalqabaatu hoggaanii fi maal dhaabbattee micoon tun si gargaaru yeroo ammaa namni nama rakkate ni dheessa faa'u yeroo si galee sittas maxxanteetu magartee waan kana kamaanummaa keetas hin beekne kaa ollummaa ta'uudhaaf waan sassi godhu waatu adamma qaamanna bira erta warreettan tokko fagoo jiran ilaalan haa jedhani haa ta'u fakkeenyaaf warreettan tokko haa fagoo jiran koomentii yeroo laale jaalalaaf gootee fi wanni jaabus jaalalaaf gootee fi miciyyoon gande faamilii bal'urraa dhalattee wayisni qabanii jaalanaa gootuuf jaalala miskiina kanaa gootuuf hin qabdu miciyyoon qabeete fuudhuu dandeessa. Akkasii egaa daawwattoota keenya sagantaa teenya egaa har'aaf qabanne kanumaan karaa goolabbiitti deema yaadni qabda. Yaada takkalleen qabu. Akkasii kanaafuu hariyoomsa koomentis godha laayikis godha sheeris godha dhufnee jirra isinin jenna. Kanaafuu obboleeyyan kiyya akka naa keessummeessa isinin jaa asumaanuu inshaallahu ta'ala amma booda gaa rakkoo fi bal'oo jirtu si cinaan dhaabbadha jee ka'ee jira rabbi rakkoo nutti fidini inshaallah akkuma inni jee isin bohaarsaa isin bashannansiisaa gololchaan jee Abrahaam laa ani isin bashannansiifne isin gaddisiisuu maleedha asii achi warra walii wajji taane saahiba filadhu jee rabbiin yeroo saahiba gartee imaana qabu filatte areeda kanarra imaana jira obboleeyyan kiyya garta anu amma laa kanaafuu obboleeyyan kiyya asiin booda gartee akkuma inni jetti isin bohaarsuu fi isin bashannansiisullee bakka adda addaa deemne waan babbareeddullee isin daawwachiisu asii achi akka seera miidiyaadhaa eeganne kan isin wajji bu'aarru ta'a asumaanuu miidiyaa kanas gaa dulloomee jira haaromsadha warroottan chaanaala guddaa qabdanis sheer godhuudhaan bira dhaabbadhaa isin jenna warri hin qabnes liinkii gara waatsaap gara iimoodhaa gara miisenjaraa gara feesbuukiin facaasatiiti obboleessa keenya kana jajjabeessaa isin jenna inshaallahu ta'ala nutillee sheerri goonaa miidiyaa jiruuni akkasii miidiyaan guddaadha garuu ni dulloome ni oowwa viidiyoon tun akka oowwifta hojii qabna asumaanuu jajjabaadhaa isin jenna inshaallahu ta'ala gaa takkanaati haga viidiyoo itti aantu walitti deemnutti nagaan nu turaa isin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.